bakkeen itti addee meedaa jedhama garuu irra jira hanatti guddatti naannoo Gullalleeti achirraa immoo baanee kolfee axanaa saraa bakka jedhamu san amma kaftanyaa 25 qablee 0 duwwaa 8 jedhamti manni oriijinaal Taaddasaa Birruufaa achi axanaa taraadhaan gamaan gararaan gamana Qadiidaa Gonfaati gara kanaan immoo gara axanaa taraan gara gamanaatti gara Masaalama gara Hirbalandaatti jechuudha garanatti immoo keenya kan achitti naannoon andi guddadhe naannoo Markaatoo kaftanyaa jaa qabalee 10 amaan olii gara Shaawul Dammaan dugda duuba mana Raggaasaa Beenyaa Wasiila kiyya jechuudha kan achitti immoo gaa'onni immoo Taftarii Ibsaa Safar jedhu gibbii Leencatiin gaditti Minilikiin dugda duuba karaa Ginfillee jedhama suni amma mana Jeneraal Mulgeetaa Buliifaa mana warra Jaalma Kabbada Tasammaafaa Qiddis Maariyaam Shawaa Daabbu'aan dugda duuba jechuudha gaa kun akka kolfee axanaa naannoo Askoo immoo jiraannee irra jira naannuma Gullalleetii fi naannuma kanan jiraadhe akka dhalootatti garuu dhiiga ani baay'een qabaa Jillee irraa nan qabaa Gullallee irraa nan qabaa Arsii irraa nan qabaa Asalaal irraa nan qabaa Meettaa irraa nan qaba akkasii Giinci irraa xiqqoo Abeebee irraa nan qaba. Isin akkuma namoota kaaniitii naannoo biraati magaalaa guddittii Finfinneetti godaantammoo akaakayyuuf abaabayyuun keetis Finfinnuma keessa tura. Lakkuun deenu achuma haraa gadi godaannee kunoo gara Jillee kana faa gara Salaalee gara Meettaa faca'anii gara Arsii kana sammaxinnoo makanne malee hundeen immaa gaggari lakkii hundeen abaabayyuu amma abbaa sagaliittuu achuma karaa abbaatiin keessattuu. Warri akaakayyuu fi abaabayyuun kee warra Minilik kaaseedha. Warra harkaan kennee harka dhabee jedhamu. Mee waa'ee sana uummata Oromootiif qoodi. Wanni kun bara sanii namni Oromoo aadaa Oromootti namni loon horu kuma horu jedhu horiin kumaa olis ta'uu hin danda'a. Kuma horee garaacha uffatta. Akka milikkita sooromaatti waan rabbi kan sii kenne Oromoon bultiisaa looniin lakkaa'u san lafti mataa mataan hin turre kan biyyaati kan gosaati lafa huntaa ebiluun qabaa huntaan manan qabaa kan jedhu hin turre hormaanni kan kee namaa fi loon irra jira looni nama kanaan lakkaa'ama ati namaa fi looniin yoo si rabbi si badhaase milkita sanii fi onnee uffatta garaacha uffatta baras nama saditu naannoo shaggar keessaa uffate abaabayyuu kiyya kana warra doddoto obsee kana warri kun immoo warra addunyaa abaabayyuu Shimallis addunyaa jechuudha relief commissioner data master bara hanjansan achi kan ture saafoo kalooti achirraan immoo ittaansee warra jangoo qumbii jedhu isaanis shaggarrumarra gadi qotanii gara mojootti gadi fagaatu warra achiiti isaan jarri kun isadan wanni uffatanii gaa sooroma kanaan dhufanii kana jidduutti Minilik dhufee lafa qabate gaa hundallee hin qabanne hamma ta'e qabatee lafarraa ka'aan dhufee itti gabbaraan dhufe gaa moo'ee sun damboone Saalisillaasitti waraana calqabe naannoo sanatti Hayilamaariyaamitti dadhabaadha garuu hamma ta'e inni soo waraane garuu akaakayyuu Minilik kan uummata Oromoo keessattuu naannoo Salaalee naannoo Jiddaa naannoo Abbichuu naannoo Gimbichuu karaa Karrayyuu kana karaa Jiilleetii fi karaa Jiddaatii fi karaa Ada'aa kana gahee kan jijinfisee deebi'e akaakayyuu Minilik ture anyway shaggar irratti inni jedhanii shaggar gaara turte gaara amma Inxooxxoo jedhan kana mishigii godhachuudhaaf magaalaan uummata Oromiyaa naannoo Oromiyaattis ta'e Itoophiyaa jedhamtu uumamtemtu mishigiidha lafa waraanaati bakka gaarri jiru bakka mukni jirutti dhufanii qubatu akkasiin malee booda bishaan argiteeti bishaan burqaa san arganiiti kan jedhu sun isooba actually sanin dura Alberto Framuro kan jedhan namichi Xaaliyaaniin bara 1450tti gaara Ejereetii fi gaara Cuqqaalaa kana qorachuuf Ejere jechuun karaa amma Addis Alamii jedhanii shaggarii kaatee gara Amboo deemtu Walmaraa dabartee Hoolota dabartee Addis Alamiitti dhufta Ejereen naannoon kun Ejeree jedhama gaarri Ejereen jira gara Meettaaduu gara Minaaree gara kan Salaalee waliin gahin Dakaan immoo gaara Cuqqaalaa naannoo Jiddaa Liiban Ada'a kan ammoo gaara Cuqqaalatu jira ilmoo Cuqqaalaa jedhu isaan Zuqaalaa Taraaraa jedhu afaan isaaniitiin anyway Firaamuuroon bara 1450tti achi gahe achi gaheetu mootota Jiddaatii fi Ada'aatii fi naannoo Galaan kanaa wajjin dubbate warra kun abaabilee Qaallittii fa'aa wajjin dubbate inni galee hoggaa inni galuu karaa Saalasillaasiitiin waan darbuufi biyyi Oromoo bareedduu takka marga qabdii gaarri isaanii akkanaa jedhee nama naa geggeessu naa kenni jedhee namicha biyya karaa Asabiin kan Mitsowaatiin kan ceesisu ootti kennu faayila biratti dhiisee deeme namichi san warra qeesii waan barantanii fi waan isaanii san hiikkachiiseet biyya Oromoo gaallaa agar lamno kan jedhu biyyi Oromoodha gaara qaba bareeda qabbanaadha bishaan qaba kan jedhu kana bira gahee achirraan gaa ilmootti dabarsee Saalasillaaseen gaa warra onniitiin madaa'ee du'ee akka odeessanitti hin dhibamne abaabayyuu raas masfinitu waraane isa
wanni booji'atu waraane isaan inni kan madaa'ee du'e booji'aadhaan booji'aa jechuun masfin silashii jaarraa matakkoo booji'atu waraane Sillaasee akkasitti kan du'e amma jaarraa fakkee matolqaa jaarraa jedhan saffaa duula jimaa odaatiin kan maqaa wal waraananii ol ajjeesan suni namichi kanaaf raasmas ilma isaatiin matolqaa jaarraatti baase anyway shaggar akkasitti qabamtee firaamuuroon maappii yookaan hafuura qormaataa gaara ejereetii fi gaara jiddaa ilmoo cuqqaalaa san jiru san qormaata san warra sanitti waan kenneef warri abashaa isarraa argateetii kan itti duule kanuma garuu amma warra keeyyatti deebi'uu fi warra harka muraa kana warra kennee harka isaaniidha kan nuun jedhan especially my parents warri keenya nuun jedhani warri kun bade loon qabatanii gara biyya Arsiitti gara biyya Maccaatti fagaatanii godaananii Sidaama jalaa warri waraanni Oromoodhaa eegonni ta'e warri kun immoo loon qaban maal qaban loon koo eessa oolu jedhan warri kun loon qaqqabanii garaacha uffatan kun amma maal jedhanii hin gabbarraa jedhan warri baqate hin baqate warri loon keenya fi horiin keenya eessa ola ilmoon teenya sanyiin teenya addaa teenya irraa isatti banna kan mallee gabbarree jiraanna jedhanii achitti hafanii gabbara dhaqan gaafa gabbara dhaqanii gibirri kun bara Minilikitti amma gaas ceene bara Minilikitti የማር ግብር የዱቄት ግብር የበቅሎ ግብር የእንጨት ግብር የባሪያ ግብር jedhama akkanatti addaanan ni jedha Oromoon garban qabu rakkoonsaa dhadhaaniin dhufa sangaaniin dhufa harreeniin dhufti gaangeniin dhufti fardiin dhufa qoraanniin dhufa dammiin dhufa daakuniin dhufti hundumtuu dhufti Oromoon garban qabu loon immoo lakkaaniif duraan arbaa sangaa jedhan arbaa san namni afaan hiikuu xinnaa ture yoo san afaan Amaaratii Oromoon waliin beekan walii hin galan akka har'aa kana namni wotaadara galee poolisii ta'ee baratee barsiisaa ta'ee afaan Oromoo kan beeku hin jiru so amma namni warra guttaa kan jedhan kuni warri obboleettii abaabilee kiyyaa fuudhu kuni xiqqoosi waa beekanatti xinaas illee waan akkasii ta'e xiraazinatti qiyyan kana waa beekanatti fakkaata amma abaabileen keessatti meeqa guttaa meeqa naan jedhan jennaani 40 naan jedhanii jedhe aga 40 sun akka tasaa ta'e ogumaa barri 40 sa fidee garban qabu garuu sangaa dhadhaa hubboo yookaan barcaa 40 sangaa 40 farda gaangee qoraan damma misingaa moojuu misingaa sin fidee garbuu sanis sin fidee abbaan kiyyallee garbuun qotu ture boqqoolloo qochisiisaa boqqoolloo san fidee ufee fi irraa fudhatanii bara gibira ofutti lamatti dabalan 42 sun 42 taate 42 taate namichi afaan hin beeku 42 hin beeku arbuma san beeka ambareen gaddaa san beeka suma san baanee gaddaa san beeka lammata inni afaan mana boonsan gallee anne baasin daballee galee gurri isaatu afaan amaaraa nageenye amma geeda abaabileen kun buttaa meeqa naan jedhan barana jennaan meeqa natti muran jaanoo jennaan 40 fidi siin jedhanii jedhe kan biraa inna garba bariin gaddaan har'ifte siin jedhanii jennaan garban qabu abeet jaanoo inaa amaaranii garban qabu jedhe amma garban qabu jennaan okay baaraka lillaachoo ani nu amta kanuma haa fiduu jedhaniin amma fidanii gaa gullallee balabbaati eekkaa balabbaati adaa balabbaati jiddaa balabbaati abootee maal jedhanii warra shawaa kana meettaa maal jedhanii gaa warra garbii bultoo kanarraa meettarra maal fidu gaa warri maccaa ganaan hin galle warra achi keessa hin galle amma kana hoggaa fidanii lakkaa'uun amma bajiroond walde Gabriel jedhama kan guuru afaan gusiin immoo kan immoo du'a faradu immoo wanni baashaa abajjee wanni jedhama abbaa afaan gusa abajjeeti isa ture abajjee asras afaan gusa abajjee dabalqa asras ture amma gaa hin galchu baashaa waldeen immoo hin mura gibira san hammam akka gale hammam akka hin mura amma inni muree raawwateeti gaa amma as gabbaa jedhan gaa galchi jedhu hoggaa galchi martifattee jaanoo kee martifattee irratteeti jaanoo kunooti sangaan 40 kunooti daakun 40 kana jedhu amma 40 malee 42 sun hin jiru 42 hin jiru 40 san malee eessaa fidan namni 40 san immoo 40 faatti fakkaata arbi nun qabamu attam goonee finnaa jennaan lakka 40 miti 40 fidduu jedhaniin abaabileen ko 40 adamsaa ture jedhan 40 fidi jedhanii itti fakkaatee gaa arbi hin jiru san namni 40 ajjeesee arbi babbaqatee badee jira amma hoggaa fidanii lama harri akka hunda keessa amma qalaaxee irriftee qalaaxee yaa goddalayo hoggaa san qalaaxee jechuun qaala aatsee kan jedhu afaan amaaraa kan dhufu namni qalaaxuma jedha qalaaxee kan irrisee dhagna isaarraa hidhataa jiru so amma gaa maal godhanii biyyee Minilikiin sun taa'eeti gaa warri baashaa dabalqa asras sun taafaa baashaa oldeen faa ta'anii chilooti faradan chilooti hoggaa fadanii qalaaxeen yaa goddala akaaluu igollaan kan qalaaxee irrise dhagni isaa hidhataa jedhanii inni jedhanii warra harkaan kennisan egaa inni dhaqan warri kan kennis irraa fudhatanii
warraafis lammata kalaan harka isaanii irraa murani imiyyee minilik ijjig darginaachoo የጋላን ባላባት እጅግ ነሳዋቸው ያኔ አካቲ ተርከሙራኒ namni immoo dhufin sun harki isaan fayyee loon fudhatanii badanii biyya dhaban maleedha warri harkaan kenne harka dhabe jedhanii akkasitti nama mammaaksaa ta'e mammaaksaa ta'an. Maatiin keessanii nama mammaaksaa ta'aniiti namni ka'e gasii warra harkaan kenne harka dhabe kan jedhan harka isaanii tokko irraa muran harka isaanii dhabe gale. Daawullaa lama waan hir'isanii. Lama irraa hir'ise sangaanis lama irra ture. 42 kennuu irra ture. 42 kennuu irra ture. Dammis harree 42 ufuq irra ture 40 ture. Hundumtu dammis sangaanis daakunis midhaanis gaangenis harreenis hundumtuu lama irratti. Kan harka dhaban kun akaakayyuu keeti moo maal ta'a? No abbaa akaakayyuu kiyyaati. Abbaa akaakayyuu. Kan harkaan kenne harka dhabe. Akkasitti mammaakanii namni ogaan akka diriis bakka malee warra harkaan kenne harka dhabe san akkasuma hin jedhu malee warra akkana ta'e nama biraatiin nu yaaman. Maal sitti dhaga'ama idoo waa'ee kana ogaa akka seenatti saasoftu ogaa yaadattus? Na bochisa. Natti dhaga'ama dhibee kiyya. Isarra immoo waan biraatu jira. Akaakileeti halkan irra maadara naftanyaa salarii damoodan qabu wotaaddarri minilik. Wotaadara nurra bulchan naftanyaa nurra bulchanii akka hospitaalee kanaan የፈረስ ቀለብ ፊዲ ያኒም ቀለበ ፈርዳ ያኒን ከምትረኝ ቀለኒ ያቀ ይወጋን በቃ ሲዳማ jechuun afaan oromootiin nama nyaateen quufne nama hundu balleessu jechuudha waan biraa miti sidaama warra sidaamoo jiruun wal fakkee no isaa miti maamicaa sidaa garaan kee sidaama jechuun nyaateen quuftu destroy waan hundumaa jim gootee balleessu jechuudha amma gaa sidaamni kun dhufanii horiis nyaatanii garri qabu wanti yoo kan dadhamallee gubuun ajjeesu amma gaa kana ta'eeti fardaa fi marga haami akka haami fidii jedhaniin halkan namarra gatu hin qabu garbuutu jira jedhan aki garbuuf san fidii jedhan garbuu baalli garbuun beektamiti marga gadan haama itti garbuu jaballeessite kana ijas nama dhabin qaba dhaloota kiyya keessa sana haamutti ija waraan gadayyeen fardaa warra naftanyaati fan garbuu haama maaliif margi halkanii jennaani bayiiti fidi bayi fidi yani maaliif baqloo beet faras beet maal masirratti ijaarratu baqloo fi faras beet san situ qallaba farda isaanii gaangee isaanii san waggaa gadi deeman gara gambaataa gara arsii gara amboo kanallee waraanni hin jiru warra karaa maccaa kana waraanni baay'een hin turre dhugaa dubbachuuf naannoo tuulamaa kanatti ture tuulamarraa arsiitu lolee kanarra walaayittaan lole malee naannoo karaa maccaa kana waraanni dhiigni guddaan dhangalaane ture anyway abaabileen tiyas immoo ijjisii badde garbuudhaan so kun egaa ilmoo waan nuti darbeetu beekna tokkoon akkasitti beeknaa jechuudha. Mee fuulduratti godhan kaa Finfinneen tun dura kan eenyu turte dhuunfaadha fakkeenyaaf yeroo tokko waa'ee guraaraa lataa kaasteerta seenaadhaan immoo Finfinneen tufaa muunati jedhama odoo warri hin qooddatin dura kan eenyu turte. Utuu amaarri nafxanyaan dhufee koloniyaalizimiin kun qenya gadaasiin jedhamu kun dhufee nun qabatini tufaa muunaa kun kunoo kana mana warra Raasaayiluu firoota Raasaayiluu Silashii Haayiluu faa kan jedhamu qunqulaas Faafrikaa isarra qabattee hamma badii ga'utti achirraan kunoo karaa balaa sallaqa godaanaa yookaan masfinaarra godaanaa karaa marraa beetti karaa salaaleerra deemu achirra qabatteet asiin karaa massaalemeerra buuteet achirraan Amaanu'eel Church kan jedhan karaa goofaa safariitti gadi qaraaniyoon ga'u qaraaniyoon kan warra tulluuti isarra gadi ga'eet asiin immoo markaatoo kana karaa markaatoo amma waanzaa kafteeriyaa amadee gabayaa kaftarii hafta goorgis dildii isarra qabattee karaa amma sameen hooteel maal kan jettee gara meettatti kun kan warra tufaamunaati gaarri amma lagahaari jedhan kun lagahaari jechuun afaan faransaayitiin train station jechuudha inni kun karaan suni kan warra guraaraa lataati inni jira gaarruu jira amma tabbisuni jira ammas guraaraa taraarama jiru saanuun balleessine gaarri sun gara train station san jira train station fuuldura akkana odeen tabba jira guraaraa taraaraa jedhama ammayyuun jedhama warri safara inuma jedhama lakki warri abashaas baay'ee timbuunee guraaraa taraarama jiru guraaraa taraaraa jiru garri kun immoo gara raas burruu amma masqal addabaabaay kan abiyoota addabaabaay jedhanii gaararra mana jiru karaa finfinnee hin caalan daalkaachoo hin caalan gama gara kunoo masqal addabaabaay jedhan san hin beektamiti mana tabbara jedhamu heritage jedhanii wursinnaa qirsi jedhanii mana hambisan san argite inni sun amma raas burruu kan itti ijaarrate suni warra ijoollee abbaa mariid burruu faa warra raas daargee faa jedhama warri sun immoo kan warra buttaa ture sun kan warra buttaa ture gizaata warra buttaa isaan sun warra ijjatatti awwaalaman. Oromoonni cichanii naannoo sanatti hafan maatii keetiin ala jiru
Anin godaadin harkas dhabaati cechanii hafan. Warri jijjiiru warri amma fakkeenya warri iftiraari ibsaa fa'a kunoo gibbii leencaa iftiraari ibsaa safar kan jedhan jirani shawaa daabboo qiddis maariyaam fuuldura gara minilikitti qabatee gibbii leencaa gara minilik hospitaal gibbii leencaa zazuu paark kan jedhan san gibbii leencaa irraa qabatee gadi kan makafteenya YMCA science faculty achirraan immoo YMCA Young Men Christian Association garatti immoo Manfasaayi College science faculty garasiin immoo Ginfillee kana qabatee kan jiru sun warra iftiraari ibsaati warra hunduma sana hafaniitu ammas isaan iftiraari ibsaa majaan ka warri hafan hafaniiti abbaa ajjeesaniit ilma shoomuuf iftiraari ibsaan nama guddaadha amma beetuun ufuttuu lafti suni kanuma isaaniiti amma gibbii leencati gadi qabee kaftanyaa 13 qabalee 08 03 04 maal jiru kunoo karaa isaan irra hin jiru warra iftiraari ibsaa abbaa mulgeetaa baachuu mulgeetaa ibsaa tabaqicha inuma jiru inuma hafanii kanarra immoo gara old airport yoo fudhatte xor haayiloch litsaa hospitaal jedhama Liltsaay hospitaala sanirraa qabdee siignaal midir xoorii keessa siignaal kan jedhamtu jira. Cuba Embassy, iftiraari Simaa Baalchaa, Daani'el Abbaba Safar, achirraan gadi buusee har'atee hamma Saarisitti gadi bu'u. Achirraan lilti zannaba warqa kan jedhamu hin jiru karaa kuro Saaris Agustaa Shamis Faabrikaa garuu deemtu gara mana warqa Afawarqi Taklee muuziyeemii isaa ta'e. Afawarqi Taklee nama namicha aartistii. Mana sarara qabattee Qaraaniyoo hamma balabbaata warra tulluu waarii ga'utti hamma qaraaniyoo laga qaraaniyoo ga'utti suni kanuma tolosaatii warri tolosaa sun ammas maqaa fudhataniituma tolosaa safar jedhama. Inuma jijjiiru inuma jijjiiru. Yeroo sana jalqabee kaantibaa filachuun Addis Ababaan kaantibaadhaan moo Haile Sillaasee irratti jalqabe? Lakki kaantibaan Minilik irratti jalqabe. Kaantibaan actually kaantibaan duraatu Zawduu ture. Mostly garuu namicha tokko jarmatti nama baratee actually namichi kun meeyer Haile Goorgis Walda Mikaa'el jedhama. Haile Goorgis Walda Mikaa'el kuni 1906 Minilikitu shoome. Baruma Zawdituu faasitti isumatu hojjetaa ture. Namicha kana cufayuu loon shaggarii akka ba'an duraan loon torsiifama. Kunoo amma karaa kunoo iftiraari Haile Goorgis kana beektaa? Qusee diinagdee. Jildila sanirraa qabattee gara kunoo kaatedraalitti achirraan gara kaatediraal lisee Gabra Maariyaam seexaan beet kan jedhan Teediroos Gabaa Addaaraash ቸርችል ጎዳና ጊዜ ደርጊ ሰላምና አንድነት ኮሚቴ ከንጃኔ ቦደ ፍራሪ ብላታ ሎሬንሶ ታዛኝ ካቶሊክ ይትገለ ዘን ካቶሊክ ሴሚናሪ ይሰረቀበቴ ጋር ሶማሌ ተራ በላይ ተክሉ ኬክ ቤት አችረ ከናነ ከነረው ሱኒ ሱኒ ሁንዱምቱ ጋ ካኑማ ወራ ኦሮሞ ቱራኒ ካኑማ አሙ ባይናኒስ ለፍቴ ሰርኩ ኦሮሞ ቱርቴ ወሪ አለሙ ቅጤ ሰኮሌል አለሙኑ ማናቺ ቀቡ ናኖ ሰኒ ቀቡ አጀቹን ታለ እና ካንቲቦን የሮሰን ጀልቀቤት ካንቲቦን ኩኒ yeroo sanatti namichi kun very dangerous ummata oromoo kan buqqise kana namichi kun loona aboo wede magaalaa keessa Haile Goorgis Walda Mikaa'el kun 1906 qabee 1917 hoggaa kudha jaha torbaatti kaantibaa ture namichi kun namichi Haile Goorgis Walda Mikaa'el kun inni isaa pilaanin isaaniiti akkuma sitti mekana namicha xaaliyaanicha Firaamuroo jechuun FRAMAURO kanaafi booda immoo Alberto Sabaachi isumarra dookumentii isaa barreessee kan gidee xaaliyaaniiti inni gaara ejereeti jidda jidduu seentiraal gaallaa riijiin isteedii uufee 1450 bara 1450 yoo ta'an amaarri hin jiru inni achirraa sanni argateeti gara noorditti hoggaa ol deemu gooxii keessa gammoojjii keessa amaartota Gondarii haa ta'anii Eertiraa I don't know isaa akkafanii warra Abashaa afaan Afaashaa dubbatu wayii argee amantee wayii qabu charchii wayii qabu itti gore itti warraan gaa warra Awurooppaarraa fa'aa warra kiristaana qabu warra wanni argee maaliif hin jennaan akkanaa kiristaanaa jedhanii itti mana amaaran jennee sun amaaran jedhamu jiru. So nu kiristaanaa jedhanii itti naan namichi isaan bira taa'ee biyya gaallatiin dhufaa kanootii gaara jiddaa fi gaara ejeree jidduu kan jiru lafti loon akkanaa qabu lafa akkanaa qabu garbuu qabu xaafii qabu midhaan qabu sangaa qabu farda qabu jeettoo deessa. Amma yeroo kana lama lokot ol marjii ol ga'ee nukusa ta'aa dhufaa jire ture inni achumaan kaartaa san isuma hambifate kan Firaamuroo san hambifate. Firaamuroo sana bifatee warra isaa tamsate inni illee yoom jiraatee miti kun amma achitti amaarri garuu gamna dokumentii hambifata akka Oromootii miti gurrumaan argee hin hambisu lammaffaa immoo charchi education inni qeessi timirti beekan jedhan kana waa charchii jala isin qeesii waa barreessuu jaalatti hin barreeffatu hin hambifatu Oromoon kana hin qabu kanaafuu akka nama seenaa hin qabnee ta'e barreessee waan hin hambifne kan Oromoo barreesse waan faranjiin kana anyway Firaamuroon suni about 200 years or 300 years
later 1450 irraan warri Saala Sillaasee argate dokumentii sana firaamuroorraa kan firaamuroon barreesse walakkaasaa dhiisee fi darbisan irraa argate egaa hamma sanitti egaa oguma Oromoon dhugaadhaa shaggarii hundan balleessine warra harka qaban warra lolan balleessaniit warra immoo dhumee warra badiifaa kan jedhan kan warra ganuu kan jedhan kan lafa by the way lafa shaggaroggaa qabatanii akkanumatti katamaan goone akkuma lafa Oromoo kaanittuu maqaatti baasan maqaan kun kan hoggaatti baasan wannoo qaba samoninyaa mareet gindaballi mareet beetarist mareet beetamangis mareet ciqaashuun mareet arbanyaa mareet gibbii mareet akkana jedhanii daladdalan akka booda kun Kaasaa Gabree Safar dajjal Maayina Siibuu Safar dajjal Abbaa Korraan Safar dajjal Zawduu Safar dajjal maal jedhanii akkasitti yoo isaan akkanatti maqaan kennine inni jedhu samoninyaa mareet samoninyaan kan charchiiti gorgisii Inxooxxoo Maaramii irra hin jiru sanii inni lafa samoninyaa ture